Aramora fuku kaname kula awai kiraja tula dine goli sila ato kule kanaye kula kame eton ke kula dine goli marjalan ko jali sakule kula biya apon dule kanane goli bundula bahai kanane Galaana gaaromsaa walleessaa haaraa kana guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenya albamii walleelee Oromoo haaraan artist Galaana gaaromsaatiin hojjetamee bahe kan Baallii jedhamu sanbata dhufu eebbifama. Sagantaa kana ilaalchisee artist Galaanaan Finfinneetti miidiyaaf ibsa kennee jira. Artistoonni Oromoo sagantaa kana irratti argaman ogeessa ogumaan seenaa aadaa fi duudhaa uummatichaa yeroo ifatti baasu hawaasni amalee kennuufii qaba jedhu. Tsahaay Daamxootu Finfinneedhaa gabaasee kan Galaanaan ibsa kenne sanarratti dubbateen jalqabna. Mata dureen albama kootis Baalliidha. Baallii jechuun akkaataa gadaa Oromootitti akkaataa sirna gadaatti wal dhungatanii karaa nagaatiin aangoo dabarsanii walii kennuu jechuudha. Wal haammatanii. Kanaaf wal haammatanii wal dhungatanii aangoo walii dabarsuu jechuun immoo jaalala hunda caalu. Gadaa keessatti namni aangoof jecha wal ajjeesu hin jiru. Sirna gadaa keessatti akka tumamee jirutti mirga goondaa yookaan mitiillee akka ajjeesne namni yoo ajjeeses akka sirriin taane waan itti gaafatamu akka qabaatu sirna gadaa keessatti lafa kaaya. Sirna gadaa keessatti seerri lafa kaa'ame kan biyya kanaaf ta'u otoo hin taane akkuma hawaasni keenya beeku akkuma hayyoonni keenya jechaa turanis addunyaa guutuufuu kan ta'u jaalala giddu galeessa kan godhate jechuudha. Sirboota aadaa, sirboota jaalalaa fi sirboota siyaasaa kanneen akka sirba amalakee, lubeekoo akkasumas sodaa qawwee hin qabnu jedhuun kan beekamu weellisaan Oromoo artist Galaanaa Gaaromsaa waa'ee eebba albamsaa ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaaleef kenneen albamiin kun sirboota 14 kan of keessaa qabuu fi baasii birrii miliyoona 2,500 olitti kan tilmaamamu baasiitti ta'uusaa dubbate. Sirna eebba albamii kunis hagayya 4 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka ta'e dubbateera. Albamii kana hojjetee xumuruuf waggaa 4 ol akka lakkoofsis dubbate. Albamii kana irratti namoonni hedduun dandeettii isaanii itti dhama'anii ana dabalatee namoota garaa garaatu irratti hirmaate qindeessummaa albamii kanaatiin Dinqiisaa Dabalaa, Anteenee Tafarraa fi maastariingii isaatiin Abagaas Kibra Warqitutu maastar naa godhe. Anis hagan danda'u wallee kana bilcheessee akka uummata Oromoo gammachiisutti uummata Oromoo bira darbee abbaa fedheefuu akka afaan muuziqaatiin gaarii ta'uufitti haga dandeettii kiyyaa yaaleen jira. Albamiin kun walumaa galatti waan hedduu of keessaa qaba. Jaalala of keessaa qaba. Mil'uu siyaasaa of keessaa qaba. Aadaa of keessaa qaba. Waan Oromoo hafu ammaan booda fi waan biyya kanaa tola jedhamu hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u, albamiin yeroo dheeraa keessatti hojjetee fixeen hagaya 4 gurra uummataatiin ga'uudhaaf Boolee Iskaayilaayit Hoteeliitti sagantaa qopheesseen jira. Sirna eebba albamii artist Galaanaa Gaaromsaa ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaaleef kenname irratti artistoonni Oromoo hedduun argamaniiru. Isaanis yaada kennaniin ogeessi ogummaa isaatiin waan hawaasichi qabu ifatti yoo baasu uummanni immoo haamlee ta'ee fi tumsuu qabaa jedhan. Artist Jaamboo Jootee artistoota sagantaa kana irratti argaman keessaa isa tokkodha. Galaanaan akka ogeessa tokkootti ofiisaatiin carraaqetu albama kana sadarkaa kanaan gaheera. Inni kanaan booda gahee uummataati. Uummanni konsertii irratti hirmaachuus ta'e, CD oriijinaala bituu irrattis ta'e, kan bilbilaan bitamu kana irrattis ta'e, kanaan booda kan eegamu hirmaannaa uummataati. Hojiin kun galma kan ga'u karaa ogeessatiin kan jirgumeera. Galaanaan yeroo irraas yeroo fudhatee yeroo dheeraa fudhatee hojjeteera. Faayinaanshaaliis qarshii baay'ee baasee hojjeteera. Ogeessota ciccimoo irratti hirmaatanii. Kunis jalqabaa kaasee Galumaatti walumaan turre waloo tokko kan jedhamu tokko barreessine tokko inni fi malee isaan hojjetamanii barreeffamanii dhufan dhaggeeffannee yaada irratti kan walumaan turre ammas gara fuulduraa walumaan jira. Erga hojii keessa sadarkaa kana ga'ee kanaan booda ka ummatumaan imaanaa jenna. Inni ka ummatatti kana godhe jechuun hin danda'amu. CD oriijinaala bituun barbaachisaa akka ta'e konsertii irratti hirmaachuun barbaachisaa akka ta'e uummanni beeka. Manni keenya carraaqii keenya kana ilaaleetoo akka irratti nu argamu bakka hundatti akkuma argamu jenna. Artisti Hacaaluu Hundeessaa artistiin Oromoo hojii waan Oromoo madaalu hojjedhe jedhee itti amanee qabatee dhiyaachuuf cimsee hojjechuu qaba. Hawaasni ammoo deeggarsa gochuufii qaba jechuun dubbate. Manni keenya aartiin keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf qabsoo keessa ture. Karaan itti qabsaa'u tokkos immoo piroofeeshinii kanaan ture. Artistoonni Oromoo harki caalan piroofeeshinii isaaniitiin qabsoo saba isaanii utubuudhaan beekamu. Kanumaanis immoo artistoonni aarsaa ta'anillee jiru. Guyyaan eebba hiriyaa kiyyaa Galaanaa Gaaromsaa kun gaafa guyyaa hagayyaa 4 godhamu kuni callifamee qofa miti. Kana Finfinnee kana keessatti magaalaa eebbisaa addunyaan itti ajjeefamedha. Waa baay'ee
of keessaa qabe jechuudha. Sagantaa akkasii artistiin Oromoo magaalaa Finfinnee kana keessatti qopheessuudhaaf callisameetuma waan hundumtuu mijatee miti. Guyyaan akkasii kun kan qabame aarsaa hedduutti kaffalame waan ta'eef uummanni keenya gaafa guyyaa akkasii haa ta'u aartiin Oromoo akka inni guddatuu fi dirqamni artisticharraa qofa osoo hin ta'in uummatarraas hin jira jechuudha. Uummanni immoo akkaataa kamiin gochuu qaba jedhuuf dhugaa haa ta'uudhaaf karaa gama kiyyaatiin uummanni keenya artistoonni keenya waan gaarii qabatanii yoo dhufanii fi gama hundaatiin waan rakkina qabu natti hin fakkaatu. Garuu artistii Oromoo fi uummanni Oromoo kanaan dura dhugumatti kaffalees haa ta'u bilisaan akka salphaatti wal argee waliin bohaaruudhaaf yookaan immoo waliin bashannanuudhaaf carraan hin turre jedhuudhaaf inni guddaan. Kun guutumaan guutuutti hin turre yoo jiraates immoo akka siistamichi barbaadutti malee akka artistichii fi uummatichi wal barbaadutti hin turre waan ta'eef inni kun calqabbii gaariidha jedheetiin amana. Gara fuuldurattis waan nurraa eegamus nutis mata keenyaaf gumaachuudhaaf hojii kanaan dura hojjennee caala nu eeggata. Sirna eebba albamii kanarratti ogeeyyiin sirbicha irratti xiinxalan geggeessu. Dookumantarii gabaabaan waa'ee artist Galaanaa Gaaromsaa kan dhiyaatu yoo ta'u, weellistoonni biroo sirboota adda addaan waltajjicha akka miidhagsan artistiin kun dubbatee jira. Albamiin artist Galaanaa Gaaromsaa Baalli jedhu kun hagayya 4 bara 2011 irraa eegalee guutuu biyyattiitti akka gurguramu artistichi dubbatee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Asaayii Daamtoo Finfinnee. Oru Kenya butoy ganane hala kan kurkurai sabondu hala kan kurkurai lame wali gale ganane